Song soda, what you did not Sirriin dabre tolatti hin amanamu waan taateef kaayyoosaaf cichoomina kaayyoosaa cimsuun waraana bilisummaa Oromoo faana hiriiruun injifannoo keenya milkeessuudha qabaa jedha. Isinoo maal jettan? Gaaffii jalqabaati. Ummanni kun ummata kaleessa irraa hanga har'aatti karaa nagayaatti hin amanne. Karaan nagayaa qabsoon nagayaa biyya san keessatti dhuftu isaaniif hin taatu. Maaliif jennaan lammii lammaffaa nama biyya keessa jiraataa biyyaa dhalataa biyyaa abbaa biyyaa lammii lammaffaa godhanii ofii akka tokkoffaatti jiraachuu barbaadan waan ta'eef jiraachuu fedhan waan ta'eef gaafa Oromiyaan abbaa biyyummaa argatte isaan gaafa kana bakka dhaabbatan hin qaban waan ta'eef haga dhumaatitti xiqqeechuu barbaadan isaan. Kanaaf nuti qabsoon karaa nagaa yoo millee nu baaftu jechuu barbaade siyaallan koo dhiifamu. Galata bakka kaleessaa jechuudha rafuu kennatu gabrummaa jalqabu deebisee gara laafummaa kenna jechuudha. Qabsoo karaa nagaatiin geggeessinaa wanni jedhamu akkuma beekamu uummanni keenya dhumaa bakka maratti uummanni keenya hidhamaa ajjeefamaa saamamaa wanni qabsoo karaa nagaatiin geggeessina jedhan tokko hin jiru. Rabbii gaditti nu barana jechuudha waraana adda bilisummaa Oromooti. Haga tokko nu tattaafatee jechuudha. Kanaaf ammallee wanni qabsoo karaa nagaa jedhamu tokko hin jiru. Ija keenya banannee kakaanee wal kakaafnee itti fufuu qabna jedha qabsoo keenya walumaa galatti jechuudha wanni ani jechuu barbaade. Gongora kalee keessatti atas deebuu hin qabu. Kaka'uu qabna jechuudha. Wal dhaga'uudha irra guddaa wal dhaga'uudha namni gaafa walii hin dhageenye kabeekus hin wallaala jechuudha. Kanaaf wal dhageennee kakaanee waraana keenya cinallee dhaabbannee wal kakaasuu qabnaa jedha walumaa galatti wanni jechuu barbaada. Booda eenyuun akka ayyummaa isaatiin jira. Miidhamuu isaan feenu namni iyyuu Oromoo ta'ee dhiiga Oromoo irraa nama dhalate miidhamuu isaa gadda isaa dhaga'uun feenu. Garuu bakka waraanaa kanarratti bakka waraanaa irratti gallee dhumee dhabamna malee dhumnee akka ungudaa'eetti lafa habitti malee Oromoo kan jedhamtu kun maqaa namni hayyuutiin maqaa Oromootiin maa Oromoo kuullateen nufin. Isaan dammaan karaa nagayaatii jedhanii banan kunu ummata Oromoo burjaajessanii hagi isaa waa'ee kana wacanii isaan waan barbaadan galmaan ga'eetu natti fakkaata. Karaa nagayaatiin mootummaan kun dhaabbataa abba jaalate abba jibbe karaa nagayaatiin ka dhaabbatu kaleessa qurxummii qabuu fi galaana goysuudhaa maaliif jedhan ummata keenya haguma fe'e yoo ta'e ummanni keenya karaa nagayaati ummanni keenya miliyoona miti biiliyoona naqa mana hidhaa jira bara ummata keenya mana hidhaatitti nurraa warraree nurraa hidhee ammas fidhaa jira biroonni nurraa cafaacafee odoo dhiigni ilmaan Oromoo gadi cobaa jiru kaleessa irraa ka'ee gamma karaa nagayaati akkamittiin gumaa baafanna nuti karaa nagayaatiin miti gumaa keenya ka baafannu waan sila afaan qawweetiin cabne kana afaan qawweetiin deeffanneeti. Isa kaan nageenya fakkeessaa isa kaan nagayaan barbaadaa jechaa Tigreenis waltaa nurra walta'u jira malee bilisummaa takka taanu waan nu deemanis hin jirtu uummanni Oromoo yoo arra sobame umrii isaa ka'achuun ta'u Oromummaan kun badeeti Itoophiyummaan leellisuu deemaa jechuu barbaadeeti. Yoo hamma firraa duran dhaabbateeti akka wal duran dhaabbannes nu wali garagalchanii jirarree. Dabaltu immoo seenaa dabreerraa maal barachuu qabna? Gufaatiiwwan kana keessa ka jedhuu fi qabsoo Oromoo keessatti 1970moota keessa seenaa beeynu keessattis uummanni Oromoo guyyaa tokko dogongoree hoggansa isaan deemutu dogongoree warra jedhuuf. An jechi kun dhugaadha. Ati yoo maal jetta kan jedhu yaada kee daqiiqaa takkatti. Dhugaadha waan dabreerraa barachuu waan gaariidha. Maaliif tara meeqa uummata Oromoo sobanii tara lama sobanii amma tara sadaffaa sobuu deemanii karaa nagaa jedhanii waraana keenya mooraa galchanii tara meeqa fixanii tara meeqa summii nyaachanii fixan waraana keenya karaa nagaa jedhanii jechaadha. Karaan nagaa jedhamtu hin jiru waraanni isaanii hiikkatus hin jiru jechuun yoo barbaadan karaa nagaa yoo barbaadan waraana alaa qaban kana kadiinaa dabalatee waraana alarraa galfatanii jira hunda dabalatee baasuu qaban Oromiyaa keessaa yoo karaa nagaa barbaadan taate jechaadha. Isaan maaliif karaa nagaa barbaadan isaan waraana kabiraate leenjifachuu jiranii nama jaatama walitti qabatanii too biyyarraa isaa karaa nagaa barbaadan waraana karaa nagaa nutu karachuu jira amma Oromoo karachuu jira karaa nagaa wanni baasuun jirtu takkallee kanaafuyyuu waan dabrillee barachuu danda'u qabna
hayyoonni keenya warra beeku jira warra ammas immoo oromoo miti kan dogongoraa jiru dhugaadhaa oromoo miti kan dogongora keessa naqaa jiru beektota warra jennu isaan oromoo beek warra beektota jennutu iyyuu uummata oromoo dogongora keessa naquu jira uummanni oromoo ammaan booda kutatee ka'ee jira hin jiru wanni takka warra karaa nagaa jedhamtu hin jirtu boortaraan nu bulchuu jedhanii boortaraan irraa fudhata bas kanuma wanni jedhamtu kana kabiraan jiru ani kan jechuu barbaadu kanuma galatoomi. Hayyee caqastoota keenya ammas Naziif Abbaasii fiixaa qabsaa ganamatti deebinaa hunda keessummoota keenyas yaada isaanii tartiibumaan deemaa jirra haala qabatamaa rarraga siyaasaa ammaan tana jiru irratti jechuudha. Oromoon seenaa dabreerraa maal hubachuu qaba? Tooftaa fi boortaa ifa miti alagaa irratti akkamiin dammaqeetiin cichee qabsoo isaa hidhannoo galmaan gayuu qaba. Wantoonni tooftaa ta'an kan gartee tooftaa kana keessatti addunyaas miliqaa turan kan nullee miliqsaa turan keessattuu tokko Oromoon nama sirna gaggeessurraa rakkoo hin qabu nama imaammaticha yookiin biyya bulchurraa rakkoo hin qabu kan rakkoo qabu sirni afaan qawweetiin ijaarame afaan qawween diigama amantaa jedhuu fi hireen saba keenyaa murteeffamti kan jedhu irratti egaa haalonni qabatamaan amma saba keessatti gaaffii ta'an hedduutu jira. Kanaaf walumaa galatti isin maal jettu? ulfaadhu arra keessatti Oromoon maal ta'uu qaba waan dabarraa barachuu qaba gaafa jennu Oromoon dhugaa yeroo hedduu keessatti jechuu gara bal'inaa fi gara laafina isaarraa kan ka'een bara yookaan jaarraa 150 irraa ol gabroomee gabrummaadhaan jiraatee jechuudha. Kuni maaltu nurraan ka'e gaafa jennu Oromoon gara bal'ina isaatirraa kan ka'een karaa nagaatiin qabsoon ta'e nu dhufti jechuutti amanuurraa fi akkasuma nama beeka jennee nuti amannu qabsoo jajallisuu isaarraa kan ka'een yookaan sirni nama nyaataadha ilmuma Oromoodha Oromoo walirratti ijaaruudhaan Oromoo cabsuudhaan kaaniif jalatti qabanii dhugaatti fakkeessanii karaa nagaatiin qabsoon isin dhufti jedhanii namni gari jechuudha. Oromoo amansiisuurraa kan ka'een qabsoon uummata Oromoo yookaan Oromoon gabrummaa jalatti cabee hafee jechuudha. Kanaaf waan dabarraa barachuun dirqama Oromoon waan dabarraa barachuun dirqama. Nuti akka Oromootti amma wanni nu baasaa yookaan wanni bilisa nu baasaa afaan qawweeti. Akkuma amma ati jettee sirna afaan qawweetiin ijaarame afaanuma qawweetiin diiganii walabummaa yookaan walabummaa isiitii fi gabrummaa jalaa bahuun dirqama Oromoon akka Oromootti wanni itti amanuu qabu afaan qawwee qofatti. Afaan qawweetiin waan maaliif mootummaan karaa nagaa hin barbaanne? Maaliif uummata kana lafarraa miti? Uummanni kun gubatee uummata Wallagga kana mana irra gubanii Shawaa kana irra Oromoo tanarraa manni irratti gubatee bardeemanii midhaan illee jalaa gubanii jechuudha. Seegaltee kana karaan nagaa hin jiru. Wanti isin baasa akka Oromoo tokkotti akka Oromoo qulqulluu tokkotti wallaahi yoo qawwee tanarraa kaabsanii qeerroo fi qarreen hidhattanii akka bara durii sanitti fira mootummaa kana qaarsiniin abadan isinii gabrummaan isinitti dheeratti inuma dhumtanii jechuudha. Karaan nagayaa hin jiru. Warri karaa nagayaa labsu immoo isiniif haa labsu. Karaa nagayaatiin marii gaggeessinaan tuni hin jiru numa marantan malee. Maaliif eenyu kan isin kophaa gaaratti dhiiftanii asitti galtanii qeeqa satteessanii mari'attan kun eenyu? Maaliif erga waliin mari'attan hawaasa lafarraa fichisiisu? Galchitanii keenyitanii ka gaaraa san fixxanii harka duwwaa. Tokkuma jedhamtu kana keessatti nageenya waaraa inni jedhanu sun Oromoodhaaf ittiin sossobamuudha. Kanaan marsaa sadaffaadha akka dhalannee erga yoo nageenye biyya lafaa kanarratti qaqqabne Oromoon baruma baraan sossobamuu isa kaleessaa sanarraa waa yaadachuu qaballee wanni inni yaadatu hin jiru. Waa'een nageenya abalu kun nageenya waaraan naa deebi'aa Oromoodhaaf nageenyi argamaanii hin jiru. Waan kana ta'eefi wanni Oromoo baasu maanni sa'aatii ammaa kana waanni tuuni kam jarreetu nageenya barbaade waraanni keenya tuuni kam himmaaf nageenyi hin deebi'aman. Nageenyi kun nageenya dhuguma nageenya barbaadanii. Dhugaatti nageenya haa jaamu waraanni keenya yoo meeshaan rakkoo qaba. Nama sa'aatii ammaa kana waan guyyaa har'aa ta'aaru namni nageenya barbaadu
guyyaa hadhaa haadhaaf ilmoo walirratti ajjeeseeti sa'aatii har'aa kana isaa guyyaa hadhaa Oromoodhaa oomtan naamu bakka jiranurraatti ammiseensaa kun dabbaalleera kun maaliin qabu dirqama waan bosona jiru sana bira dhaabbachuudhaan ala hidhachiisuudhaan ala daran hidhachiisuudhaan hanga ergasii hidhateen ala hidhachiisuudhaan ala baatuun riqichi Oromoodhaaf ta'u dildilli nageenya Oromoodhaaf ijaaramu afamuuziidhaan ala hin jirtu. Nuti silaa galtanii immoo afaan qawweetiin nam eenyumaa cabsuu hin dandeenyu cabuu malee jecha hubataniitti gantoota teenyaf jala raranii nama galtanii immoo numa keessa deebi'ee nutti garagalee nu nyaatu hubatanii sababbii kanaa isaan murteeffatanii waan ol kaaniif gonkumaa karaan nagaa qabaanan kuni nuuf hin ta'uu jedhan akkuma jaallan keenya jedhanitti nuti wanni nu baasu bakka jirnu xiqqaatti guddatti osoo hin jenne waan qabnu waraana keenya bira dhaabbannee fakkeenya waggoota 50 dabran dura waraanni keenya ribeelolaa jedhamaa ture ijaanuu waan argaan turiin nu guutuun keenya dhaloota keenya irraa qabe har'a garuu yoo gola hedduu seenanii isaan diina akkana rifachiisanii jedhan hayyuu keenya beekamaa agartanii mootuyyuu ija Oromoo qaroo Oromoo isaan ka achi gadi baasaniif jaalala keenyaaf osoo hin ta'in sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabaniis malee filaarra Jawaar Mohammad harka isaaniitiin ba'u ture. Amma askaroorri isaanii akkuma jedhan san akkuma reefe jaalleen teenne jette qurxummii goysuu qabnaa qurxummii kana goysuuf immoo ajjeesuuf qabu galaana goysuu qabna akkuma jedhan san ummata Oromoo irratti gochi raawwatamaa jiru gocha gartanii duguuggaa sanyii waan ta'eef mariin karaa nagaa geggeeffamu wayiitu hin jiru nuti wanni nu baasu bakka jirruun akka jirruun waan rabbi nu gargaareen humnaanillee yaadaanillee waraana keenya bira dhaabbannee loomiin dhibbaa nama tokko ba'aadha dhibbaa geetti akkuma jedhan sanitti duuban jabaannee hooggansa keenyallee cimsannee itti fufutu nurraa eegamaa jedhan hooggansi immoo gara kanatti waan kophaa ofiitti itti godhu tokkoon hin jiru hooggansa jechuun ummata yoo ummanni cimee kaayyoo ofiitti irratti qacichu taate hooggansi karaa ummanni oofe deema kophaa ofiitti wanni godhus hin jiru wanni buusuus wanni kaasus hin jiru waan ta'eef dogongorri kalee akka nutti hin deebine waan dabreerraa baratuu qabnaa jechuu barbaade. Siyaasa ta'eef lola labsuu hin danda'u dhugaadhaa nagaa labsaa. Haa ta'u ummanni ofii beekachuu qaba. Ummanni ni beeka ammallee ummanni waan itti himan qabu ummanni ni beeka gara goruu ni beeka. Ummanni guutumaan guututti gara waraana bilisummaa Oromoo jala jira. Kanaafuyyuu ammas taanaan ummanni keenya qeerroon keenya mana taa'ee mana dhumuu hin qabu. Maaliif duutiin ol kunoo manaa guuruu jiran mana irra deemanii guuruu jiranii kanaafuu yeroo baanee maaliif waraana bilisummaa Oromootti hin makamne mana taa'anii maa du'an maa eegan ofirratti maa eegan kanaafuu maalin jechuu barbaadaa Oromoon amma cabnaan amma nagaa lallabanii Oromoon amma cabnaan lammatallee ka'uu hin dandeessu akkan kaan cabu deemti jechaadha. Kana maal gochuu jira magaalaa Finfinnee keessatti yaa'uun inni dhageenyaa quba qabna. Afaan Oromoo akkan baratamne irra deemanii maal baaldaraas maal ga jiru afaan Oromoo akkan baratamne gochuu jiran laal kabiraa dhiisanii jechaadha afaan Oromoo akkan dubbatamne magaalaa Finfinnee keessa godhaa jiran magaaluma ta'e keessatti magaalaa handhuura Oromiyaa keessatti jechaadha. Adeemsi isaanii akka Oromoon hin jiraanne barbaadan innillee mootummaan Oromoo dhadan baarataraa jedhan akka waan Oromoon naangoo qabateetti baarataraa nu jedhan isaan garuu Oromoon kana quban qabdu dhumaa jirti. Ilmaa ishii dhumuu jira guddaa xiqqaas hin jenne fixuu jiran innis gara isaanii godhee jira faannoo hidhachiisaa jiranii marre keenya nagaa barbaannaa jedhan haa galanii jedhan hin jiru wanni akkasii amma booda abaa'oo ta'ee adda bilisummaa Oromoo waan tokko kutatanii ka'anii jiru wanni isaan duubatti deebi'an hin jiru isaan cinaa jira nullee yoo ka barbaachisullee ta'e gara barbaadeen nus deemnee hidhachuu danda'uu qabna maaliif bare biyya ni keessa jiru Somaalilaandin jedhamtuun dhagaadhaan bilisoomte baraboo dhagaadhaan laan ummanni dhagaadhaan bilisoomte umman yoo du'a ta'e dhumanii namni tokko waa gabbaata rasaasa lafaaf fuudhat dhumtee bilisoomte har'a bilisummaa ishii gonfattee nagaan jiraachaa jirti akka barbaadetti doolaarri keessa sosa'aati jechaadha. Nuti maali du'a maa sodaanna sodaachuu hin qabnu jechaadha gabbee ummanni tokko ta'ee falmachuu danda'u qaba. Ummata keenya tokko hin taane rakkoo guddoon nurra jirtu maali? Ummata keenya kabaratees kan hin baranne taanaan tokko hin ta'u waliin taanu laal rakkoo guddaa qabnabdi.
wal ta'uu danda'uu qabna bakka jirru alaa mana. Kaleessa karaa nagaa wanti jedhamu kun kaleessa irraa baratuu qabna. Karaa nagaa Oromoon dideeti miti. Isaan tun hundi dabalee nurra karaa nagaati jennee kalee harkatti kennanneeti. Har'a warri kaleessa ekstiraa keessatti waraana keenya hoggaa 20 meeqa uummanni keenya bilisa nu baasa jennee nuti qarqaaraa turre. Siidaa mililik boraafatee mootummaa abbaa irra wajjin 4 kiiloo keessa ciisaa jira. Karaa nagayaati jedhanii galchan gaafatan uummata keenya. Waan san itti deebisuuf deemaa jiran. Karaa nagayaati jedhan. Eega karaa nagayaa ta'e akka Tigraay irraa harka dachaafatetti uummata keenya irraa harka dachaafatu maaliidha tokko. Karaa nagayaati jechaa karaa jalaatiin maal dalagaa jira. Har'aa tana barkutaa meeqa keessatti waraan irratti labsee haadha fi abbaa keenya ficcisiisaa jira. Mootummaan karaa nagaa jechaa uummata keenya fixu ammallee duraanillee hayyoota keenya wal faffacaasee ufuma gabrummaa kan nurratti fee akka sabaatti uummanni Oromoo dogongoran qabu hayyuu keenya hayyuu Oromoo abdatee dogongoree impaayera Itoophiyaa jaarraa hagana guutuu nurra kuffise waan ta'eef tokko foomnee waraana keenya cinaa dhaabbannee waraana keenya akka jajjabeessuun waan jaallan keenya waan jedhan dhageessee jirta dhugaadha karaa nagayaa paartiin KFO jechuun imaammata isaatii fi haala biyya san keessatti seera qabeessummaadhaan qabsoo karaa nagaa jedhee haala heera biyyattiitiin galmaa'eedha. Akkasumas haa ta'u malee kaayyoon Oromoodha bu'urri kaayyoo Oromoodha tokko Oromiyaa walabaa biyya walabaa taate kan ilmaan isheetii taate akkasumas akka dantaa saba kanaatiif taate jaarranneet hiree keenyaan murteeffachuudha. Tokko kana kan lammataati dantaa waaloo waliin qabaachuuf Itoophiyaan afaan qawweetti malee nagaa ittiin amantu kan jedhu muuxannoowwan hedduu qabna jedhan. Rakkoo hanga irratti gabrummaa waggaa 150 bira dabartee 200 guutuuf deemtuu fi itti deemaa jirruuf tokko gaafiin kiyya. Rakkoo hogganoota gama mooraatiin haa ta'u gama hayyootaatiin haa ta'uuti malee uummanni keenya hoggansa jala hayyoota jala masakama. Kanaaf jecha rakkoo isaanirraa ka'ee kan jedhaniif deebii maal qabda kan jedhudha. Isiitu mura irratti ifaa miti mootummaan karaa nagaa barbaadu mootummaan nagaa barbaadu qaanqee kaaba Itoophiyaa Tigraay irraa dhaamseet Oromiyaa irratti lola cimseet hanga sa'aatii amma nafsii dubbannutti 15,000 dirqamaan mooraa waraanatti ofuun mootummaan kun faana nagaa barbaada warruma karaa nagaa jedhee isaan kadhatu kana hoo jalaa awwaata kun ammallee nun si gigaachisu ideoloojiif yaada kennan facaasu ati maal jetta sakandii 30 kaleessa cabaa turte har'as cabaa turte Oromoon aangoo barbaachuuf yookiin Oromoon biyya bulchuu kan inni jaalate Oromoon nu gabrummaa hin barbaanne. Dubbii takkanaa jette dhageeffadhu dubbii takkanaan jette Oromoon nadhii gammadaa osoo imimmaan dhangalaasu dhabe meekuun dirree qabsoo irratti dhabaman haa jennu Oromoon mul'is gadaa Oromoon siigalaa juukii bareento Oromoon saartuu magarsaa dhabe Oromoon murattuu dalloo dhabe Oromoon guutama hawaasa dhabe Oromoon duuti gishuu jaarraa eessatti akka aante ifa hin beekne Oromoon qabsaa'ota maccaa qaqqaalii shanan gibee keessatti dhabe Wallagga keessatti dhabe Oromoon jeneraal Taaddasaa Birruu abbaa Afrikaadhaa dhabe Oromoon gartaa Maammoo Mazammir har'a nafannistan malee finiinsi qabsoo kooti dhaloota nabootaatiif jedhe Oromoon Aliyyii Cirrii leenca mukarraa qawwee tolche dhabe Oromoon Amaanu'eel Wandimuu dhaloota keessatti dhabe Oromoon haadha Oromoodha takka ijoollee Oromoodha gartaa Cobii keessatti Ada'aa Bargaa keessatti Shawaa Kaabaa Ona warra Jaarsoo keessatti Ciidha keessa takka sanis dhiisi dhugumame hayyee dogongora har'aan tana mana meeqa gubate giddu galeessatti har'aan tana Harargee keessatti qaanii caaltu garte moo gar dirqaman qarshii 10,000 qarshii 20,000 kenni jechuudhaan numaan sigare anuma siin cabsa akkasumas dabballoota ijaaraa Oromoo irratti kaasisa haya mootummaan farroo nagayaa qabu ni beeksisa humna saba kana saamaa jiru saamsisaa jiru caccabsaa jiru qe'ee namaa keessaa baaseeti harka ummata jala qabaa jechuu mootummaan ummataan jimbiilfatin mootummaan sabaan jimbiilfatin mootummaan akeekaaf dhugaa lammii isaatiin jimbiilfatin mootummaa kamii mootummaan nagaa irratti labsan kanaaf dogongorri qabsoo kaleessas raawwataa tureef gaaga'ama gabrummaatiin warri nu ga'e hogganoota gama waraanaatiinis haa ta'u kan kaleessaas hin jechaa jira akkasumas ammoo hayyoota saba kanaan deemaa turanidha kanarraa uummata Oromoo dogongora qaba moo hayyoota yookiin hoggantoota qabsoo kana gaggeessaa dhufantu dogongora qaba isii tana qofa
Okay. Kana hayyoota Oromoodhaan deemutu Oromoo dongora qabaa. Kana lamaanii kan jette Oromoo dongora qaba. Akkamitti yoo naan jette gara ati deemi jettee yoo deemu baatte jalaa baate karaa si baasuun deemta dhagaye. Maaliif yoo jette ati hoogganaa nuun deemi halla jette akkasii qo'eessa. Qo'e hal nuun deemi siin hoogganaa erga taate bari fuudhee yoon inni karaa fedhe halla jette oofe karaa nuun baasu waan ati nu hordoftuuf jecha karaan sirri irratti waan karaa sirriitti nu hin oofessu jala iyyaanu. Akka mataa jalatti Oromoo dogongora qaba. Oromoon kaarallee qawwee jala taa'ee ajjeefamaa jiru Oromoo dogongora guddaa qaba. Kaleessarraa hin hubatiin har'aan tan akkatti ajjeefamaa jiru Oromoo dogongora qaba. Oromoo kutaa 11 keessaa hagamtu karaa nagayaa barbaada. Karaa nagayaa barbaaddani karaa nagayaa nu dhaabbatuu feetani jedhe gaafatee hin gaafanne. Jechi amma sila hayyoota kennarraa beekuun mootummaarraa bahuu qabaa tureeyyuu. Nuti karaa nagayaa seenaa ni araaramnaa koottaa. Sirna waliin jibbine yookaan amala waliin jibbine malee namummaa waliin jibbine jedhee sila mootummaa guddatuu qabaa ture. Galagalee qotee iyyannaan qaccaniiti jette Oromoon galagalee nuti asii achi isa gaafataa odoon nu fixaa jiru odoon nu ajjeesaa jiru. Tuffii uummanni. Kanaafuu kaa uummanni Oromoo tokkummaadhaan waraana isaa cinaa dhaabbachuu jira. Dhiifamallee naa godhaati qeerroon kaleessa dhagaa fi dullaan guurattee laamirratti yaate hedduun isaanii galanni isaanii bilisummaa haa ta'u hedduun isaanii waraana keenya harka jiran yaalmarroo toogganuu jira jechuudha. Qeerroo kaleessaa warra dhakaan diina wayyaanee dura dhaabbachaa jiran. Kanaafuu ajandaa diinni nuu kennee Jawaar Mohammadis yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoon maal akka ta'e gabrummaan ummata Oromoo maali rakkoon ummata Oromoo jedhee haala barsiisuu carraan arganne Oromoo ta'ee gabrummaa maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaan Jawaar Mohammad irratti bare akka Oromoo ta'ee jiraadhu akka Oromoo ta'ee rakkoo Oromootiif falmadhu Jawaar Mohammad irratti bare waan ta'eef Jawaar Mohammad illee qamuun qabu galatatu isa kaamala waan ta'eef kanaafuu Jawaar Mohammad waraanaan hiikkadhaan jenne uummanni Oromoo tokkummaadhaan waraana isaa cimsitee waraanni kaakaafaa otii miti kaabaa otii miti uummata Oromooti waraanni kafaatti miti ka uummata Oromooti waan ta'eef uummata ijoollee isaanii jala deemee cimsee jara wajjin qabsoo itti fufuu qaba jedha bahaa keessan. Galatoomi. Amma siraa rafaa jira Oromoon tokko qabsaa hin jiru. Woonaan jette wal Oromoon tokko godhatee hin jiru. Meeqa namicha wanti godhe hin beeku. Tasana dhiifamana godha bakka kanatti. Osoo Oromoon akka turii sanitti ka'ee falmate walla guyya tokko hin gabroomtanis akka kalee sanitti hin jiru qabatan. Har'a haalan ciramtan kalee sanitti. Akka hubadheetti hambara tokko keessa tasa hin beeku. Hambari nan mootummaa nan beeku. Mootummaa Hayilamaariyaam kana gara Abiyyiin dhufu kana hangara kan qofaadha warra ummaa fi warra baay'ee waan deelleedhaa fi erga mootummaa seenaa qofan dubbisee jira. Erga mootummaan Abiyyiin kun dhufe ilmaan Oromoo asirra hin hamu. Erga Jawaar hidhame erga Hacaaluun du'e dhiiga Hacaaluutti kopheen irra yaa'anii siifin dhiiga Hacaaluutti kopheen irra yaa'anii dhiiga qeerroo fi Oromoo meeqa kan daandii irratti miilli irraa citee meeqa kan jiran dhabame akka nadhii gammada sun gubaa garaan irratti jechuu barbaade sirraan goolamu. Anarratti qeerroo fi qarreen tokko taate yoo falmatan qofa bilisa baatan saniin alatti inni haftan waan karaa nagaa labsitan abbaan garuu paartii fi sirreessuu fi Jawaar qeeqa Jawaarraa tokko Jawaar qeequllee hin danda'u. Maaliif yoo jedhu Jawaar uummataaf dubbataa jechuudha. Garuu paartiin uummataan maratee waa tokko hundeessuu danda'a. Saniin alatti waa tokko hin danda'u sin jechuu barbaade. Mormuu qaba aabbadhe uummanni keenya Jawaar jaalannee girrifnee karaa nagayaa yoo jenne qe'ee hin baane fi waan hin taane jala duudha. Isa kana harka micciirree qabu qabna. Karaa nagayaati jettanii kaleessa nu galchitan. Jaalmarra koottu gali biyyi bilisoomte jedhanii nama 700 huuratti hafaniitii bar daggalatti hafaniitii bar haadha viideena ta'an kana laaluu qabna. Odoo waraanni kun akka isaan koottaa galaa jedhanii kaan marzii nyaachisanii mooratti ol naqanii uummata keenya akkasitti fixan sun ilmaan Oromootii bara. Gondoriif Goojjamii finne kakalee nurraa fixan sun illee waraana san akka
akka isaan waraana guddaa isaanii akkasirratti goosise ilmaan Oromoota haqa waraana qarqaaraa jirtu kaleessallee tabbata ofiitirraa hiikkatee waraana qarqaaraa ture bara. Ijoolleen teenya ta Suudanii jirtu ta biyyoota adda addaa jirtu. Waraanni keenya kaleessallee uummata Oromootiif gabbaa'e bilisummaaf gabbaa'e hanga waan uummata Oromootiif gabbaa'e san argatutti galuu hin qabu. Harka kennatuu hin qabu. Nama afaan eeggatee dubbata. Kanallee uummanni Oromoo irra laaluu hin qabu. Maaliif kaayyoon Jawaar dubbate kaayyoo sirna biyyattii eegu ulaagaa biyyattii eegu eegee dubbate malee waan jarri achi dubbatan fuudhee dubbate nam kun. Nama kanatti duuluun dura nu kaayyoon keenya kaayyoo ta'ee ichichinee waan xurree ganamaa sana qabanne yoo taate yoo Oromoo bilisoomsuudhaaf saba ofii bira dhaabbachuudhaaf kan deemnu taate. Inshallah nama saba Tigireetii gadi miti nu yoo danina taatellee yoo hunnaan taatellee saba Oromoo saba Tigireetii gadi miti Oromoon nama dargiidhaa qabee sirna biyyattii sana cabsee lolaan cabsee beekame dhala Oromootiin dhala biraan argine nu lola keessattis argine beennamii argine takka maaliifi wanni ilaalamuu qabu namni kamuu bakkee kana jiru namni biyya ambaa keessa jiru muluunu hidhatee galee hidhatee dirreetti of arguu qaba waraana isaa biratti of arguu qaba maaliif murteessaan waraana afamuuziidhaan ala hayyuu wayii tokko hin jirtu kanaan booda beekaalaa saba Oromoo yaa Oromoo kanaan booda Oromoon hayyuu hin qabu hayyuu garaa malee hayyuu sammuu hin qabu hayyuu dhala namaatii falmuu hin qabne erga namni Jawaar dhaqee paartiitti makame dhalli dhala namaatii falmu wayii hin jiru kanaan duras hin beenna bakka dhalli keenya itti ukkaanfamaa ture hin beenna nu nama cicciruu taate hirbuu qabna waa'ee namaa dubbachuu hin feenu waa'ee dhala maqaa Oromoo dubbachuu nun barbaachisu maaliif waan kakannee jirruudhaaf bara baraan teenye kakannee teenye boonyuu fi hin barbaachisu dirree seennee waraana keenya bira dhaabbannee waraana keenya wajjin waan waraanni keenya ta'e aarsaa barbaaddu kaffaluu nu barbaachisa. Siyaasaan lama ijaaramee jira. Siyaasaan tokko akkaataa itti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo waraanni keenya finiinse kana gaappii ni beektaa miti jidduu qaawni wayii haga siyaga kurfaaniif sababni isaa ragaa qaba. In dhageessaa mijaallee yaalboonsaa ragaa qaba akka itti ragaa qabu humnaan dargaggeessa umrii 14 irraa kutaa 6 irraa guuraa gara waraanaatti ergaa jiran hamma sulleen ji'uuf asii ammoo nagaya barbaanna waan jette awwaanne si galamre uummata nurraa kadhaa hin fakkaattu dhuguma yoo kana ka godhu taate maaf ajjechaa hin dhabne maaf mana gubaa hin dhabne tanarraa maal jettame jechi dhugaa kanumaatti yadda kana Itoophiyaa wanni bulchaa Abiyyi Ahmad Jawaar Mahammadillee sobamee jira takka Jawaar Mahammaditti aareen beeku umrii diyyarraa asii nageenya labsaa immoo biyya keessa ilmaan Oromoo dirqamaan wali guuranii hidhachiisee Oromoo irratti hidhachiisaati isa kaan nageenya fakkeessaa isa kaan nagayaan barbaadaa jechaa Tigreenis waltaa nurra walta'u jira malee bilisummaa takka tana waan nu deemanis hin jirtu uummanni Oromoo yoo arra sobame umrii isaa ka'achuun ta'u Oromummaan kun badeeti Itoophiyummaan leellisuu deemaa jechuu barbaadeeti. Yoo hamma farraa duran dhaabbateen akka wal duran dhaabbannes nu wali garagalchanii jirarre beektonni keenya waan biraa kanaa ta'u hawaasni keenya rakkoo biraa himata huboon keenya karoorri isaa waan biraa hawaasni keenya immoo karoorri isaa waan biraa jechuudha. Faallaa guddoon hedduu jira garuu immoo wanni beekuu qabu uummanni Oromoo akka mootummaan kun yoo mumallee kan maskiida gabboo mootummaa bilchiqinnaa deegaree kan maskiida gabboo dhugaa rabbii dubbachuuf dhugaan dubbatu zaalima hundi isaanii zaalima uummata munaafiqa. Waan namni ta'eefi maalummaa ilmi namaa ta'eefi maalummaa biitti takka namarraa qabdu biittii fi namarraa qabdu hin beekne jechuudha. Akkas jeetiin amanaa seera. Tole amma asitti wal mormina jaalli kiyya tokko waan jedhe uummata dogongora qabaa hoggansa akkasiisan sin barbaannu jechuun qabaa malee jedha. Ati immoo naziifis akkasuma jaallan kiyya hagoon tokko maal jedhan hoggansa rakkoo qaba sababni isaas hoggansa isaa dhageettii qabu dhageeffataa uummanni qabsoo teenya keessatti kanaan duras hoggansi ofii wal cireet bakka meeqa wal qoodee paartii tokkocha dhaaba tokkocha dhaaba abaa hogganamaa jaallan qaqqaalitti dhabe bakka 10tti qoodee kana gochaa ture. Kanaaf jecha ammas ilaalchi Jawaar mootummatu ergee osoo hin taane dhugaadhee mootummaa hin ergine haa ta'uti nama isaa hidhee ifaa miti gama biraatiin iccitii biraa yoo isin hime uummanni Oromoo dhageeffataa jiru warra Eeltiraadha
Ifamiti akka itti hayyaloom ajjeesan seenaa dhageettee jirta. Gaafa Mallas Zeenaawi akka itti ajjeesee jechuun hayyaloomin silaa hayyaloomtu qabata bara Tigree sana. Miti quba qabda. Kanaaf jecha akkasitti Jawaaritti illee nama qindeessaa jira. Waan ulfaatu saba koomuu badaa. Olkaa dargaggoon kan dhiiraa dhalaadhaa. Harkaa wal qabataa falmaatti jabaadhaa. Olkaa dargaggoon kan dhiiraa dhalaadhaa. Harkaa wal qabataa falmaatti jabaadhaa. Dhiiga Oromiyaaf galee dhangala'ee. Firiitti gachuuf goonni manaa yaa'ee. Dhibu itti seenee falmachuuf qophaa'ee. Bilisummaan sabaaf